biyyaalessaa Oromoo mijeessuuf akkasumas nagaa fi tasgabbii Oromiyaa deebisuuf sirni nama nyaataan kun saffisaan buqqa'uu akka qabu waliif galleerra. 2. Humni uummata keenyaa inni guddaan tokkummaa isaati. Sirni Abiy Ahmed garuu bu'uura aangoo isaa kan godhate tokkummaa Oromoo diiguu fi uummata Oromoo kallattii hundaan jibbisiisuu tarsimoo kan godhatedha. Tokkummaan uummata keenyaa kan dhiigaa fi lafee qabsaa'ota hangafootaan ijaarame deebi'ee akka tituuf gumaacha gochuu akka qabnu walii galleerra. 3. Sirna hamaa kana buqqisuun sirna bilisummaa fi abbaa biyyummaa uummata keenya gonfachiisu argamsiisuuf nuti marti karaa dandeenyuun waltumsuu malee falli biraa akka hin jirre wal hubanneerra. 4. Bu'uurri aangoo sirna Abiy Ahmed inni biraan saboota cunqurfamoo afaan wal jala deebisuu fi qabsoon isaanii sirnicha irratti osoo hin taane wal dhabdee dalgaa akka ta'uuf hojjechuu ta'uu hubannee qabsoon Oromoo mirga hiree ofii murteeffachuu bu'uureffatee kan saboota cunqurfamoo biroo waliin wal hubachuu fi wal tumsuun bu'aa qabeessa ta'uu hubanneerra. Hawwiin biyyoolessa Oromoo galma ni ga'a ni injifanna. Adoolessa 19 2025.